جونوسايد نزقص الحيل خا كله جونوسايد قوم حيلتا كابينا زلو يرون اتنمن دو بيساتي فواقيون كرچو كبو امدا يو بي جراتي امنتان ببلفما يو بي جراتي نياتمي بلما يو بي جراتي نغان حجتما يو بي جراتي hojiin jiraata yoo biyyi jiraate barnoonni barsiifama nagaan akka biyya keenyaaf ta'u eegumsi waaqayyo sakkanuuf baay'atu waaqayyoon akka dannu erga Itoophiyaan galaana diimaatti ba'uu qaba jettee kaaftee Gibxiin qeerransa dhalaa taate jirti diina waggoota kumaa Itoophiyaa kan taate Gibxiin halkan raftee bulaan jirtu faallaa kana ammoo karaan Itoophiyaan ittiin galaana diimaatti baatu gabaabbataa jira yaaddoon waraana gaanfa Afrikaa fi galaana diimaa daran ammaateera biyyoonni diina Itoophiyaa ta'an lammiilee Itoophiyaa biyya isaanii keessatti dararaa jiran biyyoota ollaa Itoophiyaa dabalachuudhaan gurmuu waraana waliinii ijaarrataniiru gaaffii ulaa galaanaa kan dhiyeessite Itoophiyaa dura guruun karaa cufuun itti fufeera amma immoo Gibxii fi Saawud Arabiyaan biyyoota 8 ollaa Itoophiyaa walitti qabuudhaan shaakallii waraanaa jalqabanii jiru shakalli waraanaa kun humna waloo Red Wave 8 jedhamu galaana diimaa eeguu maqaa jedhuun kan jalqabame yommuu ta'u icciitiin keessoo isaa garuu Itoophiyaa dura goruun gaaffii Itoophiyaa humnaan dhaabsisuu akka kaayyeffate ibsameera biyyoonni 8 shakalli waraanaa taasisaa jiran Gibxii, Saawud Arabiyaa, Eertiriyaa, Sudaan, Jibuutii, Yemen, Joordaanii fi Soomaaliyaa fa'aadha biyyoonni kunneen waraana waloo ijaaruun dhimmi galaana diimaa nu qofaa ilaallata kanaaf ulaa galaana fi daangaa galaanaa keenya ni kabachiifna jedha jiru xaxaa Gibxiin qopheessite kanaanis Itoophiyaa galaana diimaa irraa fageessaa dhiibaas jiru Gibxiin waraana ishee humna nagaa eegsisaa Soomaaliyaa maqaa jedhuun Soomaaliyaa keessaa qubachiiftee nu adamsaa eeggataa jirti kanaan dura waraanni Gibxii Sudaan keessa taa'ee utuu riphee nu eeggatu waraanni Sudaan iddoo lamatti dho'uudhaan harka Hamdaan Dagalootti kufee ari'amee lubbuudhaan ba'e amma immoo shaakallii fi leenjiin waraana waloo kun kan adeemsifamaa jiru yeroo Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa dhiyeessitetti ta'uun isaa immoo muddama cimseera Ofaashee kudhanii ol Itoophiyaa irratti waraana kallattiin kan bantee fi yeroodhuma tokkollee utuun injifatamtee kan deebite Gibxiin Itoophiyaa marsuu ishee itti fufteetti seenaan wal dorgommii Itoophiyaa fi Gibxii waggaa kumaan durarraa jalqaba Fariyoononni waggaa 4,000 oliif qofaa isaanii laga Abbayyaa fayyadamaa turaniiru ittiinis qaroomaa ittiinis sooramaniiru har'a garuu keessa ba'anii lagni Abbayyaa kan kooti jedha jiru ijaarsa laga Abbayyaa irratti haaloo qabachuun isaa dhooftuu nuuf qopheessaa jirti sadarkaa humna waraanaatiin deeggarsi Ameerikaa dhuma hin qabne waggaan kan taasifamuuf Gibxiin humna waraanaatiin Afrikaa irraa tokkoffaa taate humna waraanaa Itoophiyaa sadarkaa 5ffaa irra jirtuun morkachaa jirti yeroo xumuraatiif Gibxiin Itoophiyaa irratti waraana kallattii kan bantee waggaa 150 duradha ijoon dubbii Gibxiin Itoophiyaa ciniintee bara ishee guutuu akka qabdu ishee taasise ammoo dhimma hidha Abbayyaati Itoophiyaan hidha Abbayyaa ijaartee milkeessuu isheetiin booda onneen itti dhaga'ameera. Galaana Diimaa fageenya kiiloomeetira 60 hanga 70 daangaa ishee irraa fagaatee mul'atus ija qofaanan ilaalee dhiisa miti deebifachuun koo hinafuu qophaa'aa jaalalaan naaf kennaa jedhaa kadhataa jirti Itoophiyaan. Ergasii garuu raftee bulaa kan hin jirre Gibxiin harka ormaatiin bofa qabaa waraana alkallattii Itoophiyaa irratti adeemsifamaa jiru keessa seenaa jirti. Waraana alkallattii sana keessaa tokko Itoophiyaan biyyoota xixinnoo humna hin qabne 10tti akka cicciramtu gochuudha. Kanaaf immoo akka ragaatti Jibuutii fi Eertiriyaa biyyoota lixaatiin deeggaramuudhaan Itoophiyaa irraa kutuun milkooftee jirti. Amma immoo Faannoo fi TPLF darbee hidhattoota Itoophiyaa keessatti mootummaa federaalaan wal lolaa jiran marayyuu isheetu dudduuba jira jedhama. Wanti baay'ee nama dhibu ammoo gamtaa shaakallii waraana waloo jedhamu kana keessa biyyi humna jabaa qabduu fi nagaa qabduu Gibxii fi Saawud Arabiyaa qofaadha. Kanarraa kan hafe Sudaan ofii isheeyyuu diigamtee waraanaan waxalamaa biyya lama ta'aa jirti. Jibuutiin ammoo waraana biyyoota 13 of keessatti affeeruu isheetiin weeraramteetti. Eertiriyaanis siyaasa mataa ishee bulchiinsa mootummaa tokkeen goolamaa kan jirtu yommuu ta'u, Soomaaliyaanis siyaasa fokkisaan gargar fottoqaa jirti. Yemen ofii isheeyyuu mootummaa cimaan ijaarranne. Yordaanos ammoo maqaadhumaaf malee hamma kana humna yaaddessuu hin qabdu. Maarri amma Gibxiin Itoophiyaa dura goruun
Itoophiyaan tasuma galaana diimaatti bahuu hin qabdu jechuun hidda mormaa kaaftee fokkuraa jirti. Ilma hafuuraa ishee siyaasaa mataa isaatiin goolamaa jiru Shaabiyaafis meeshaalee waraanaa roobsaafii jirti. Garuu Waaqayyo abdii amansiisaa Itoophiyaanotaaf galeera. Abdiin Itoophiyaaf galame kunis gurguddoonnii fi sooressoonni Fariyoononni gara biyya Itoophiyaa akka dhufan harkas akka kennatan asiin gaditti argina. Macaafa faarfannaa 68 lakkoofsa 31 irratti sooressoonni biyya Gibxiitiin dhufuu Itoophiyaan ariifattee harka ishee gara Waaqayyootti hiixatti jedha. Kun egaa kan inni agarsiisu Waaqayyo watwaannaa fi kadhannaa saba isaa Itoophiyaa dhaga'uudhaan boojuu fi olaantummaa dursummaa biyya keenyaaf akka kennu agarra. Ofii Itoophiyaan ijaa maal taateef biyyoonni ollaa hamma kana akka isheen ulaa galaanaatti hin baaneef dura goranii ittisaa jiru. Yoo Itoophiyaan ulaa galaanaatti baate maaltu ta'uufis jedhaniitu siyaasa waloo isaanii dhiisanii Itoophiyaatti duulaa jiru laata. Akkasumas shaakalli waraana waloo galaana diimaa Itoophiyaa ofirraa dhiibee ijaarame kun maal fakkaata? Hammam galma gaa'oo laata? Bal'inaan isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa? Qophii wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadhaa laayik sheer godhaa. Kan akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Kallattiin gara qophii keenyaatti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Walta'iinsi biyyoota galaana diimaa Masrii fi Saawud Arabiyaan ijaaraman kan Red Wave 8 jedhamuu fi hirmaannaa biyyoota biroo afurii qabu shaakala waraanaa galaanarraa waloo eegalaniiru. Shaakalli waloo kun humnoota galaana Masrii, Saawudii, Joordaan, Sudaan, Yemanii fi Jibuutii irraa hirmaataniin dheengadda eegaluun ibsameera. Dubbii himaan waraana Masrii beeksisee jira. Miidiyaa biyyatti Ahraam Online irratti akka ibsetti jechuudha. Leenjiin kun guyyoota hin murtoofne hedduuf kan turu yoo ta'u, barnoota tiyoorii fi qabatamaa walitti fufinsaan humnoota hirmaatan hunda gidduutti kennamuun yaadrimeewwan ergama waloon raawwachuu irratti kan xiyyeeffate ta'a jedhameera. Shaakala waloo galaana diimaa Red Wave 8 jedhamu kun hojiiwwan waloo humna galaanaa karoorsuu fi raawwachuu akkasumas leenjii balaa galaanarra ga'uu waloon qolachuuf kan of keessatti hammatedha. Akka dubbii himaan raayyaa ittisa biyyaa Masrii jedhanitti shaakalli waraana waloo kana humnoota hirmaatan gidduutti dandeettii fooyyessuu fi waljijjiirraa beekumsaa guddisuuf gumaachanii qabaata. Kana malees karoora leenjii waloo bal'aa humni waraanaa Masrii biyyoota michuu ishee ta'an waliin damee waraanaa adda addaatiin tumsuu fi jabeessuuf dhiyaatedha. Ji'a fulbaanaa keessa Masrii fi Saawud Arabiyaan tattaaffii nageenya galaanaa naannoo deeggaruuf waliigaltee walta'iinsaa fi tumsa biyyootaa mallatteessanii. Hundeessitoonni gamtaa kanaa Masrii fi Saawud Arabiyaadha jechuudha. Isaaniin alatti biyyoonni 6 miseensa ta'aniiru. Eertiriyaa, Sudaan, Somaaliyaa, Jibuutii fi Joordaan akkasumas Yemen jechuudha. Biyyoonni miseensa ta'an kan gamaa gamasitti wal ilaalanidha. Gamtaan kun biyyoota baha giddu galeessaa fi gaanfa Afrikaa walitti hidha jechuudha. Naannoon kun qaama galaanaa daldalli guddaan ittiin adeemsifamu kan biyyooti guddatan kamuu fedhii irraa qabanidha. Sababni isaa wiirtuu daldala cimaa bakka dooniiwwan galaanaa addunyaa hedduun itti wal dhiphisanidha. Bakka Eeshiyaa, bakka giddu galeessaa fi Awurooppaan itti wal arganidha. Karaa tokkichi galaana Hindii karaa Meditiraaniyaanii bo'oo Suwizii fi galaana Diimaa hanga Hindii geessudha. Kanaafuu biyyi humna qabu naannoo furtuu ta'e kana keessatti bakka qabachuu agarsiisuu hin barbaanne hin jiru. Naannoo kanatti irree jabaa qabaachuuf fiigicha godhamuu kan ifatti agarsiisu akka fakkeenyaatti Jibuutii qofaa ilaaluun ni danda'ama.
Biyya hanga barruu harkaa geessu kana keessatti Faransaay, Ameerikaa, Chaayinaa fi Jaappaan walumatti biyyoonni 13 ol buufata waraanaa qabu. Hindii fi Raashiyaanis sochii eegalaniiru. Gamtaan Imireetota Arabaa, Qaataar, Turkii fi Iraan karaa biyyoota michuuwwan isaanii naannicha keessa jiraniin bakka isaanii qabataniiru. Kaanis itti makamaa jiru. Biyyoonni fagoo jiran dooniiwwan daldalaa isaanii ulaa kana keessa darbuun isaa waan hin oolleef nageenyi naannawaa kanaa jeeqamuun qoonqoo addunyaa cufuudha. Ulaa galaana diimaa Baabel Mandeb irra rakkoon tokko yoo dhalate rakkoon isaa hundumaa dhukkubsa. Miseensa koree dhaabbii hariiroo alaa fi dhimma nageenyaa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'an Ambaasaadder Diinaa Muftiin turtii BBC wajjin taasisaniin Masriin haala kamiinuu Itoophiyaa dirree dippiloomaasii fi dinagdee keessaa fageessuu feetii jechuudhaan dubbataniiru. Miseensota gamtichaa keessaa Saawudiitti aantee ajandaa ishee raawwachiisuuf biyyi dhageettii qabdu Masriidha. Masrii malee biyyoonni baay'een isaanii biyyoota ofuma isaaniitiyyuu dhaabbachuu hin dandeenye irra caalaan inumaa Saawud Arabiyaa deeggaruuf itti makamanidha. Itoophiyaa keessatti gaaffiin galaanni diimaan karaa tokkichaa bahaa fi gala keenyaa ta'ee utuu jiru wayita Saawudii fi Masriin itti yaadanii moggaatti nu dhiiban maal gochuu qabna kan jedhudha. Ambaasaadder Diinaa Muftiin Itoophiyaan shira karaa dippiloomaasiitiin dura dhaabbachuu malee tarkaanfii biraa fudhatamuu maal akka ta'e ibsine. Kaayyoon isaa ifa ta'e biyya fagoo humnaan doorsisuu barbaadu fuuldura dhaabbachuuf kan kaayyeffate fakkaata. Karoorichi bara 2019 irraa eegalee guddachaa fi bifa qabaachaa kan jiru yoo ta'u bara 2020tti hundeeffame. Garuu biyyoota ijoo akka Imireetota Araba Gamtoomanii fi Itoophiyaa fa'aa moggaatti dhiibeera. Gamtaa Awurooppaa bara 2018 irraa eegalee yaada kana kan beeksisaa jiru Masriidha. Sababa kanaan Masriin akka miseensota garee kana kanneen birootti Itoophiyaan dhimma galaana diimaa keessatti bakka akka hin qabne ifatti ibsaa jirti. Walumaa galatti sochiin naannawaa kana jiru gara fuulduraatti naannichatti walitti hidhaminsa daldalaa guddaa wiirtuu akka taasisu shakkiin hin jiru. Garuu gara tumsa waloo waraanaatti jijjiiramuu danda'a kan jedhu irratti kalli waraanaa waloo amma taasifamaa jiru waan ibsu fakkaata. Miseensa koree dhaabbii hariiroo alaa fi dhimma nageenyaa mana maree bakka bu'oota uummataa fi durataa garee michooma paarlaamaa Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa kan ta'an Ambaasaadder Diinaa Muftiin turtii BBC wajjin taasisaniin Eertiriyaa waliin waraanatti seenuun fedhii mootummaa fi uummata Itoophiyaa miti jedhan. Haa ta'u malee tuttuqqaa fi sochiin seera qabeessa hin taane wallabdee ammeessu jiraatus gama Itoophiyaatiin fedhii fi qophiin waraanaa akka hin jirre himaniiru. Gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaa waggoota muraasan darban keessaa gaanfa Afrikaatti akkuma muddama uumee fi ajandaa biyyoota ollaa fi idil addunyaa ta'etti jira. Ambaasaadder Diinaan ulaa galaanaa dhabuun Itoophiyaan dinagdee nageenyaa fi tasgabbii ishee irratti qormaata akka ta'u eeraniiru. Ambaasaadder Diinaan ulaa galaanaa dhabuun Itoophiyaaf waan guddaa murteessaadhas jedhaniiru. Gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaa gaaffii haqa qabeessaati. Seerri idil addunyaa keewwate 1982 kan biyyootni ulaa galaanaa hin qabne qabeenya kanarraa fayyadamuu akka danda'an kaa'u nu deeggaras jedhaniiru Diinaa Muftiin. Xiyyeeffannoon Itoophiyaa gaaffiin kun karaa nagaan kennanii fudhachuu fi waliin guddachuun akka milkaa'uudhas jedhaniiru. Kanarraan kan hafe fedhiin humnaan biyyoota ollaa kamuu irratti dhiibbaa geessisuu akka hin jirres ibsaniiru. Itoophiyaan yaada kana jalqabumarraa kaastee irra deddeebiin ibsaa turte. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhimmi ulaa galaanaa argachuu waan hin oolle ta'uu eeranii kun kan dhugoomu garuu karaa nagaa fi waliigalteen qofaa akka ta'e ibsuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee haalli kun Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti akkasumas waggoota muraasaa asitti ammoo Itoophiyaa fi Eertiriyaa gidduuttis yaaddoo nageenyaa cimaa uumeera. Sababa kanaanis Itoophiyaa fi Eertiriyaan waraanatti seenuu maluu sodaan jedhu dabalaa dhufeera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa xalayaa baatii fulbaana darbee
United Nations barreessanis mootummaan Eertiriyaa fi gareen TPLF waliin qindaa'uun Itoophiyaa irratti waraana banuuf qophaa'aa akka jiran himachuun isaa kan yaadatamudha. Haa ta'u malee lamaanuu himata kana haalanii turani. Ambaasaadder Diinaan gama isaaniitiin yaaddoon jira. Tuttuqqiin gara walitti bu'insaatti geessisuu danda'us jiraachuu mala. Keessumaa sochiin gama Eertiriyaan seeraan ala taasifamu akka nageenya biyya keessaa booressuuf yaaluu ni mul'ata. Haalli kun kan ishee baasus miti jedhaniiru. Kanaaf kana ifatti itti himnas jedhaniiru. Ejjennoon gama mootummaa Itoophiyaatiin jiru garuu yaaddoo kana hambisuuf lolli akka hin uumamne gochuudhas jedhaniiru. Kanarra kan darbee balaan uummata irratti aggaamamu yoo jiraate mootummaan Itoophiyaa seera kabachiisuuf humnas itti gaafatamummaas qaba jedhaniiru. Ambaasaadder Diinaan carraan ulaa galaanaa kana karaa nagaan argachuu baay'ee osoo jiru wanti gara sanatti isaan geessu akka hin jirrellee ibsaniiru. Gaanfa Afrikaatti waraanni walitti bu'insi waliin sochii garee fi finciltootaa fi Al-Shabaab taasisaniin wal qabatee waggoota hedduuf nagaaf tasgabbiin irraa fagaateera. Seenaa keessatti Itoophiyaan iyyuu biyyoota ollaa hedduun walitti bu'uu kan yaadachiisan ambaasaadder Diinaan bu'aan isaa beelaa fi duubatti hafinsaa qofaa ta'uu eeraniiru. Maraan martoo waraanaa beelaa fi gadadoo keessaa ba'uu barbaachisaa. Ammatti fedhiin Itoophiyaas ta'ee uummata gaanfa Afrikaa ol ka'uudha, wal ta'uudha, rakkoo fi hiyyummaa keessaa ba'uudhas jedhaniiru. Kanaaf ejjennoon gama Itoophiyaan jiru Eertiraas ta'ee biyyoota ollaa kamiinuu waliinuu sababa kanaan waraanatti seenuuf fedhiin kan hin jirre ta'uu dubbataniiru. Qondaallee Itoophiyaa kun kan beekamuu qabu Itoophiyaan waraanaan utuu hin taane waliigalteedhaan ulaa galaanaa argachuu akka barbaaddudha. Kana hubattanii biyyoonni ollaa keenyaas addunyaanis Itoophiyaa gargaaruu qabu jedhaniiru. Itoophiyaan guddachuun guddina biyyoota ollaatii rakkinnii fi gadadoon Itoophiyaa akkasuma rakkoo biyyoota ollaallee waan ta'eef jedhanis jiru. Waaqayyo Itoophiyaa fi biyyoota ollaa keenyaaf nagaa irraa faa aardii keenyaafis boqonnaa fi tasgabbii jaalala tokkummaa nuuf haa baay'isu. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawwan yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tuquun ol kan jettu rakkaadhaa. Like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Saatutaan booda odeeffannoo gara biraatiin hanga deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.